warana deeggare kanaani waaqayyo dachaa sanaa eebbisuu qabeenya irratti qabeenyaa dabaluu fi waa keessaa isaaniin sin dhibiini alaamana isaanii haa eebbisu waaqayyo. Oduu gaarii gurratti kan tolu. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni miidiyaa oduu gaarii har'a mana nama tokkottidha kan nuyi argamnu. Mee maqaa isaanii fi yaada isaanii jarumarraatti dhageenya. Shanii Shifarraa Malaakuun jedhamaa kan itti argamu aanaa Daannoo Gandasayyoo Duwwaa tokkodha. Kana dura dhukkuba kaanseerii qabameetan kan dhukkubsadhe. Dhukkubichi dhukkuba guddaa waan ta'eef qabeenya koo fixee waan hundumaa fixee qabeenya koo seddan fixeen dhiisee manatti galee du'as jireenyas ta'u jedhanii isin immoo karaa keessaniin immoo dhuftanii na hubachuu dhuftanii viidiyoodhaan waraabdanii qilleensarra oolchuudhaanii uummanni bal'aan na gargaaree hospitaala turuu koo beekamaadha. Tole ishee hospitaala eessa turtanii yaalii akkamiirra turtan? Hospitaala Hamboodha. Achaan turee torbee tokko muluu haala dhukkubichaa qoratanii ilaalanii iskaanis ka'ee dhiiga koo qomaa olillee iddoo afurii na fuudhanii ilaalanii walitti fidanii dhukkubichi dhukkuba kaanseerii ta'uu isaa baranii ammaaf qorichaa na jalqabsiisanii jiru. Torban sadiinii naan jedhaniitu jiru. Beellamaan hangalee jechuudha. Tole hordoftoota keenya kanaan dura dhimma dhukkuba nama kanaatiin kan wal qabatu gara sooshaal miidiyaatti kan nuyi baasnee turre. Ammas illee namni kun deeggarsa keessan na barbaachisa. Kanaan dura deeggarsa isin keessaaf alaan naa gootaniin yaaliirra hin jira waan jedhu kaasu. Egaa yaala kana jalqabdaniiti haala isinirra jirtan akkami? Qorichaa adda addaan jalqabe har'a guyyaa sadaffaadha. Qorichichi amma reefu hojii jalqabaatti fakkaata. Akka doktariin nu gorsetti nyaachas isin oowwanuun jedhanii. Ganaa rifeensi mataa isin ka'aa olis isin guuraa jedhanii amma kan inni na gochaa jiru amma gara midhaan na jibbisiiseera manna midhaan nyaachaa jiru. Hawaasa keenya bakka garaagaraatii haala dhukkuba keessanii miidiyaatti baay'ee kan arganii deeggarsa isin godhaniif maal jettuuni? Warra suura sana argee na gargaaree otoo amantaadhaan adda addaa hin qoodiini. Namni hundumtuu na gargaareera. Musliima hin jenne, kiristaana hin jenne namni hundumtuyyuu na deeggareera. Warra na deeggare kanaani waaqayyo dachaa sanaa eebbisuu qabeenya irratti qabeenyaa dabaluu fi waa keessaa isaaniin sin dhibiini alaamana isaanii haa eebbisu waaqayyoon jedha. Mee namoota amma ammaatti fuula keessan hin argine deeggarsa isinii hin goone immoo dhaabatu. Maaliif wantichi jalqabadha malee ganaa qabeenya guddaa gaafata baay'ina guddaa gaafata waan ta'eef deeggarsa kan akkatti naaffanii waaqayyoonis immoo akkanaa kadhatanii kanaaf fayyisu waaqayyoodha waan ta'eef amantaadhaan utuun qoodama otoo hin taane amantaan hundumtuuniyyuu afaan beekuun akka waaqayyoon naaf kadhatuun jedha. Akkuma amma afaan isaanii irraa dhageenye obbo Shifarraa Malaakuun yaala irra kan isaan turan jechuudha. Deeggarsa isin keessaaf alaan gootaniin namni kun gara riifalaa hospitaala Ambootti illee deemanii siriskaanii ka'anii humni isaanii dhibee kaanserii akka ta'e afaan isaanii irra dhageenyee jirra. Ammas sabni hundumtuu amantaan utuu waliin qoodiin afaan beektaniin amantaa keessaniin waaqayyoon akka kadhattaniif ammallee itti fuftanii deeggarsa barbaachisu akka gootan isiniin jennaa horaa bulaa. Oduu gaarii gurratti kan tolu.